Dhaddachi har'a hoolee obbo Jawaar Mohammedii fi Baqqalaa Garbaa bakki dhaddachi itti dubbii kana ilaalu kaalidataa nu jijjiiramuu qaba jedhanii gaafii gaafatanii jiranii. Yoo amman tana hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohammed Baqqalaa Garbaa dubbannaa malee daa'imni harma haadhaa hodhu bakka haadha dhabametti hidhama akka jiru kadhagamaa jiru. Odeeffannoo kana biraatiin ammoo masjidii seenaa qabeessa jedhamu kan naannoo Tigraahii keessattuu argamu Al-Najaashiin waraana Eertiraatiin kalee saamamee jira jechuudhaan maddeen oduu adda addaa gabaasaa jirani. Dhaddachi har'aa ka muddee 17 bara 2020 Oromiyaa himattoota siyaasaa galmee Jawaar Mohammed jalattuu himataman 24 ilaalaa oole. Dhaddachi guyyaa har'aa oolee manii murtii olaanaa federaalii hidhamtoota siyaasaa irratti guyyaa beellama dheeraa gaafachuutu dhagahame. Namni hedduun hidhamtoonni siyaasaa kunniin dubbii warra ariifatee dhimmi warra mirga wabiitiin akka hiikamu fedhii qabu hawwii qabachaa ture. Haa ta'uutii malee manni murtii dhaddachi dhimma kan laalu ammajii 25 fi abbaan alangaa akka beellama isaa deebisee laalu hayyame bara dhuftu jechuudha. Garuu mormii cimaanii abukaatota hidhamtoota siyaasaa kanarra dhiyaatanii beellamni jijjiirama kunniin ammajii 4 bara 2013 akka lakkoofsa Habashaatti jijjiiramuun gabaafamee jira. Dhimma kan irratti dhaddachi har'a hoolee obbo Jawaar Mohammedii fi Baqqalaa Garbaa bakki dhaddachi itti dubbii kana ilaalu kaalidataa nu jijjiiramuu qaba jedhanii gaafii gaafatanii jiranii. Dhaddachi caffeetumaa yookaan kaalidataa kun sababii inni jijjiiramuu qabuufillee kanaan dura xalayaa keessattuu barreessanii turan. Haala warri dhiyeessanii rakkoon nageenya biyya Itoophiyaa keessa jiru ammaan tana hammaachaa deemuun duulii piroopagaandaatii fi maqaa balleessii daangaa hin qabne hidhamtoota siyaasaa kan irrattu karaa miidiyaa Habashaatii fi miidiyaa Itoophiyaa kan mootummaan hoogganuun banamu haalli jeequmsaa biyya Itoophiyaa keessattuu haalli waraana naannoo Tigraahii keessattuu geggeeffamaa jiru sodaa isaan irratti uume waan jiruu fi manni murtiitii fi mani hidhaa fageenya dheeraa gargarii waan qabanii fi dhaddachi naannoo mana hidhaattuu dhiyaatu bakka sunittu akka banamuu fi gaafate ture. Gaafii kana odoo sirriittuu hin qoratinu mani murtii fudhatama dhabsiisee jira Jawaar Mohammedii faati. Inumaayyuu mana murtii kan hin dhufne yoo taate dirqamanii poolisiin qabee mana murtiitti dhiyeessuu akka qabu abbaan seeraa kan dhimma kana ilaalaa oolee dhaddacha irraa kanatti murtii dabarsuun isaa dhagamee jira. Murtiin kun falma guddaa gareen abukaatoo Jawaar Mohammedii fi hidhamtoota siyaasaa 24 kana ilaalu murtii seeraa warri dhiyeessanii humnaan yookaan ammoo dirqamanii mana murtii dhufuu qabanii murtiin jedhe darbuu ka adeemsa seeratii fi mirga hidhamtoota hin eegnu waan taateef jijjiiramuu qaba jedhamee akkasittu akka jijjiiramee kadhagame. Warra jechuun har'a dhaddacha kan irrattu dhiyaate yaada isaanii mana murtii kennan keessaa obbo Dejene Xaafaa barreessaa kafaa'u akka argamu beekamee jira. Obbo Dejene Xaafaa haasawa afaan Amaariffaatiin godhe mana murtii jibbiinsaa fakkeessanii jirtan. Yexilacha firdi beet asmasalaachuu koo jechuudhaani mana murtii kana warri ittiin deemaa jiru abbootiin seeraa abbootiin alangaa yeroo ammaan tana adeemsa seeraa osoo hin taane adeemsa jibbiinsaa hidhamtoota akka galmee Jawaar Mohammed irratti himataman kan akka Jawaar Mohammed Baqqalaa Garbaatii fi hidhamtoota siyaasaa irrattu mul'isanii balaaleffatee jira. Barreessanii kafaa'oo kunin yookaan obbo Dejene Xaafaa Itoophiyaa keessatti dhaddacha har'a irratti waan dubbataniin mootummaan kun wanni inni godhaa jiru adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuu odoo hin taane afaaniin demokraatawaa afaaniin filannoo godha fakkeessuudhaan dirree filannoo irra nu hambisuu barbaada jechuudhaan tarkaanfii mootummaa kana duuba wantoota jiranii shiraa jiru saaxilee jira. Manni murtii kun adeemsa olaantummaa seeraa kabachiisuu hin taane meeshaa abbaa irree ta'uusallee dubbatee jira jechuudhaan dhimma kana ka hordofanii abukaatoowwan hidhamtoota siyaasaa kun akkasittu barreessanii jiran daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo. Namni hedduun abdii ibsachaa ture manni murtii kun dhimma Jawaar Mohammed fi Baqqalaa Garbaa faallee ariifachiisee laaluudhaan akka obbo Lidatuu Ayyaalootii fi Yiliqaallee Geetineetii fi mirga wabii kennamee hidhamtoota siyaasaa Oromoollee mirgi wabii kennamaa jedhee abdii qabanii amma garuu namni hedduun kanaan duralleetti mootummaan Abiy Ahmedii kun Oromoo fi fedhii waan hin qabnee fi Oromoon waan akka diinatti ilaaluu fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo kanallee jechuun akka miidhuu dandayu yookaan akka gad baasuu hin feene dubbatamaa ture. Ammallee wanni akeekanii mul'ate kanuma hidhamtoota siyaasaa Oromoo dhimma Jawaar Mohammed kawarra abaawutiin hidhamellee kana hundayyuu ilaallee Oromoo kabaasuu qabsoo isaa malee mana murtii Abiy Ahmedii akka hin taane Oromoon beekee
falmi isaa cimsee jabeessee itti fufuu qabaachuu malee karaan biraa akka hin jirre ka dubbatamaa jiru. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo dhiyoo kanatti mormii xumuraa diddaa gabrummaa jedhamee Oromiyaa keessatti mormiin yaamamuun ni yaadatama. Bakka mormiin sun itti cimee jabaate keessaa tokkni godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa magaalaa Ajjee ture. Magaalaa sun keessattuu mana hidhaa jiru cabsuudhaan hidhamtoota siyaasaa hedduu gadhiisuun ni yaadatama. Qeerroo fi qarreen sun warra waan san keessattuu hirmaate jedhame mootummaan qabuu fi barbaadaa ture. Gariin isaanii warri barbaade mootummaa iyyuu argachuu dadhabe daa'ima harma haadhaa hodhanii ijoollee ganni tokko gadi kamana jiranii akka haawwan dhufanii harka kennatanii fi mootummaan Abiy Ahmed waraanii isaa godina Arsii Lixaa aanaa Shaallaa magaalaa Ajjee keessatti hidhuun yaadatama. Ammallee ijoolleen xixiqqoon gaafa sun hidhamte akkuma mana hidhaa keessa jiranii gabaafamaa jiru maatii warra hin argamne jedhamee jira. Ijoolleen kun yeroo ammaan tana mana hidhaa keessa boo'uudhaan haawwan isaanii abbootii isaanii barbaada mani hidhaalleen akka jechuun waliin rakkateetu himaa jira. Yeroo ammaan tana hidhamtoota siyaasaa Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaa dubbannaa malee daa'imni harma haadhaa hodhu bakka haadha dhabametti hidhama akka jiru kadhagamaa jiru. Kanaan duratti warra jechuun abukaatoo hidhamtoota siyaasaa Oromoo keessa tokko kan ta'e Abdul Jabbaar Hussein haadha daa'ima umrii tokko umrii 3 fi umrii 6 fi umrii 12 wajjin godina Arsii bahattu hidhamte tokko seenaa isaanii dubbisne turre. Aanaa Ajjee keessattuu magaalaa Ajjee keessattuu gaggeeffamaa jirullee waanuma suni akkasii fakkaata. Yeroo ammaan tana Oromiyaa keessa jiru haalli hidhamtoota haala gosa kanattu deemaa jira. Kana Oromoo waan deemaa jiru akkuma quba qabatu fi yookaan akkuma beekumaa fi guyyaa guyyaan jala deemne gabaasaa jira. Odeeffannoon isin biraan gahaa jiru akkuma itti fufettu jira. Daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan irratti lafa qonnaa Alfashiiqaa jedhamtu ka mootummaan Suudaan dhiyoo kana mootummaa Itoophiyaa harka deeffadhe jedhu keessatti mootummaan Suudaan akka jedhutti waraana Suudaan kan naannoo kana to'achaa jiru irratti waraanni Itoophiyaa ripheedhaan seenuudhaan nama waraana Suudaan 4 ajjeesee 12 ol madeessee jira jechuudhaan qabaafamee jira. Ministeerri muummee Suudaan Abdullah Hamdok karaa Tiwiitarii isaatiin akka barreessatti yeroo ammaan tana daangaa Itoophiyaatii fi Suudaan gubbaa wanni jira yaaddessaa jechuudhaan mootummaan Suudaan waan kana akka hordofaa jiru dubbatee jira. Abdullah Hamdok tarkaanfii waraana Itoophiyaa poolisii fi dhiifama waraana Suudaan irratti fudhateen lubbuun namaa badee jira jedhullee lubbuun nama meeqa akka bade hin dubbanne. Abdullah Hamdok dhimma kana mootummaa Itoophiyaa wajjin taanee furra mootummaan Suudaan gargaarsa hundayyuu raayyaa ittisa biyyaa Suudaanii fi akka dhiyeessu dubbatee jira. Odeeffannoon karaa Suudaan irraa dhufaa jirtu amma akka addeessaa jirtutti waraanni Suudaan meeshaalee gurguddaa qabatee gara daangaa Itoophiyaatti dhiyaachaa jiraachuutu dhagama jira. Suudaan haguma ammaan tanayyuu daangaa Itoophiyaa kan waraanni Tigraahillee karaa tokkoon gaggeeffamaa jiru kan irrattu waraana 6,000 olii bobbaastee jirti. Dhiyoo kanatti Abdullah Hamdok dhimma daangaa kana Abiy Ahmed wajjin wal mari'achuu fi gara Finfinnee daawwannaa guyyaa lamaatti fi dhufullee Abiy Ahmeditti walii galuu waan dadhabee fi sa'aatii 2 keessattuu magaalaa guddittii Itoophiyaa Finfinnee dhiisee akka bahee ka gabaafamee jiru. Yeroo sunitti Abdullah Hamdok guyyaa 2 fi dhufullee sa'aatii takka gadittu dhimma dhufee fi waan fitadhee fi Itoophiyaa keessa turuu fi wanni na barbaachisuu fi hin jiru jedhee miidiyaa Arabaa tokko irratti dubbachuu Reuters gabaasee ture. Karaa biraatiin immoo mootummaan Abiy Ahmed Facebook fi Twitter isaatiin akka barreessattu mootummaan Suudaan araaraa fi hin dhufne tarkaanfii juntaa wayyaanee irratti fudhatamee deeggarsa ibsuu fi dhufee kanaafuu kaayyoo isaa bakka hin gaate deebi'ee jedhe ture. Reuters immoo dhimma waraanaa Suudaanii gubbaatti IGAD akka araarsuu fi akkasumas rakkoo daangaa ka Itoophiyaa wajjin qaban irratti akka mari'atamuu fi hoogganaan tikaa Suudaaniitii fi ministeera haajaa alaa Suudaanii qabatee dhufullee mariin sun akka karoorfametti waan hin taaneef muummichi ministeera Suudaanii guyyaa 2 fi sagantaa karoorfame sa'aatota keessattuu Itoophiyaa dhiisee bahee jechuudhaan akkasittuu gabaasee ture. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo masjidii seenaa qabeessa jedhamu kan naannoo Tigraahii keessattuu argamu Al-Najaashiin waraana Eertiraatiin kalee saamamee jira jechuudhaan maddeen oduu adda addaa gabaasaa jirani. Hayyuun qorannoo walitti bu'iinsatii fi nageenya gaafa Afrikaa lammiin biyya Norway Professor Sheeter Trumvold yoo saamichi masjida Al-Najaashii kun dhugaa ta'e waan akka malee yaaddessaa jechuudhaan gabaafamee jira. Masjidi Al-Najaashii kun masjida seenaa bara dheeraa qabu biyya Saudi Arabiyaatti aanee biyyi Islaamummaan hundee keessatti godhate ka lammaffaa
biyya Aksuumii jedhamtu ka yeroo sanii naannoo Tigraay ammaan tana keessattuu hundoofte akka ta'e ka dubbatamu. Al-Najaashiin kun inni mootii Aksuumii ka bara Nabi Muhammadii aangoo gubbaa ture ka dhaamsa Islaamummaa fudhate amantii isallee karaa Islaamattu jijjiirrate jechuudhaani warri Islaamaa akkasittu seenaa kana barsiisa. Masjidii Al-Najaashii kun dhiyoo kanattu gargaarsa mootummaa Turkiitiin haaromfamuun gabaafamee jira. Ammaan tana masaajidni sunni saamamuutu gabaafama. Yeroo ammaan tana naannoo Tigraay bakka adda addaa keessatti mootummaan Eertiraa qabeenya guddaa saamee garasittu gara Eertiraattu geessaa jiraachuutti dubbatamaa jira. Saamicha kana irra kan ka'e meeshaaleen adda addaa Eertiraa keessattu gatiin isaa gadi bu'uun dhagamee jira. Warri amantii Kaatolikii hordofanii saamichaanii meeshaalee naannoo Tigraay irra dhufanii akka hin bitanne Bataskaanii Kaatolikii Ortodoksii Bataskaanii Kaatolikii Eertiraa ibsa baasee jechuudhaani miidiyaaleen Eertiraa adda addaa gabaasaatu isin biraan gahuun ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya ka waraana naannoo Tigraay isin biraan gahu akkuma itti fufeetu jira. Doktoroonni lamini ka naannoo waraana kanarra gara Suudaaniitti baqatanii waan waraana kana ilaalchise yookaan immoo waraana naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa jiru ilaalchise BBC fi odeeffannoo kennanii jirani. Doktoroonni Itoophiyaa irraa baqatan kunini waraana naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ture. Keessattuu waraana jechuun gara Humaraattu daangaa Suudaanitti gaggeeffamaa ture. Irrattu maal jedhanii kaa jedhu odeeffannoo isin biraan gahuu deemna. Naannoon kun naannoo akka lafti Daanshaa, Maayikaadiraa, Seetii Humaraa keessa jiranii milishoonni Tigraay Samiraa kaa jedhamanii lammiilee Amaaraa nagaa 600 oli ijjeessan jedhe naannoo mootummaan Itoophiyaa himachaa ture. Wanni doktoroonni kun himanii yookaan immoo doktoroonni kun haasawan ammoo faallaa dubbii mootummaan Itoophiyaa kanaan durattu ajjechaa fi itti gaafatamaan warra Tigraay jiru kanaan warri kun ammoo itti gaafatamaan milishoota naannoo Amaaraati ka ijjeesaa ture ka du'aa ture milishoota Amaaraati fi mootummaa Itoophiyaati ka du'aa ture miidhamaan ammoo uummata Tigraay ka jedhu ka fakkeessanii akka hundaafuu ka mootummaan kanaan dura jedhalle isin biraanii genne turre ammaan tana moome doktoriin maqaan isaa Doktore Tewoodiroos jedhamu kunin odeeffannoo ni dhiyeesse isin biraan gahuu deemna. Tewoodiroos maqaan kun jechuun maqaa Tigraay fi Amaarii baafatu. Tewoodiroos weenoo keessa jiraate maqaa gosa Amaaraattu yaamamu. Tewoodiroos eegee jedhama maqaa gosa Tigraayittu yaamamu. Akka maqaa Amaaraatiin yaamama Tewoodiroos garuu ragaan inni kennamu akka nama Tigraay ta'ee dubbataa fakkaata yookaan immoo nama bilisallee ta'uu danda'a. Akka hundaafuu wanni inni jedhe akkasidha. Meeshaa waraanaa gurguddaan magaalii rukutamaa ture jedha. Magaalii kunini magaalaa Humaraa ta'uu isaati. Kutaa bulchiinsa Humaraa bakki hundinuyyuu akeeka waraana keessa seene gabayaan irraa nafne. Bataskaanii irraa nafne, masjidii irraa nafne, kallattii hundaan duulattu ture. Hospitaala biraayyuu dhukaasa gurguddaatu dhagamaa ture. Gaafa tokko qofa nama 15 ka du'anii fi nama madaa'e 75 oliiti ka isaan yalan. Guyyaa suni ganama isaan kaanii haga sa'a duuba lolii itti fufee jira jechuudhaani dubbate jira. Nama 15 ka du'e uummata nagayaa arge ka inni jedhu kana barreessuudhaani waraana Itoophiyaa haga Tigraay qabannee naannoo kana bilisa baasnu namni nagayaa tokko hin ijjeefamne jedhe Abiy Ahmed paarlaamaa isaa keessatti akkasiin dubbate jechuudhaani. BBC'n waan doktoriin kun jedhee fi waan Abiy Ahmed jedhe kana wal birattu qabee ol kaahee jira. Waan Abiy Ahmed ummati nagayaa tokko hin doone ka jedhu odeeffannoo kijibaati. Miidiyaan hawaasummaa kan akka Tiwiitarii fi Feesbuukii dubbii kijibaa ka Abiy Ahmed akka dubbii Doonaald Tiraamp to'achuu dadhabe jedhe warri pireesii dhiitaa hundinuyyuu himata dhiyeessaa turanii gara kanaan kanattu deemaa jira. Magaalii Humaraa kun inni karaa bahaa irra duulatu itti godhamaa ture. Karaa bahaa irra duula kan godhaa jiru raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaati. Karaa kaabaa irraa immoo waraana Itoophiyaattu waraana Eertiraattu duula itti banee ture. Humaraani daangaa Eertiraa irraa meetirii 200 qofaa fagaatti yookaan ammoo ejjata 550 qofa fagaatti. Kanaafuu Eertiraa irraa akka inni dhufe mirkana jechuudhaani dhukaasii gama lachuun akka inni jiru ka dubbate. Haa ta'uutii malee mootummaan Eertiraa as keessatti hin hirmaanne jedhee mormata. Mootummaan Itoophiyaallee Eertiraan keessa hin jirtu mormata jechuudhaani BBC'n akkasitti barreessee jira. Waraana gaggeeffamaa jiru kana akka malee hammachaa waan dhufee fi bakka hojii isaanii dhiisanii gara raasattu baqatanii karaa laga Tekkezeetiin godhanii gara Suudaanii akka seenanii Doktore Tewoodiroosiin ka dubbatu guyyaa tokkoffaa fi guyyaa lammaffaa inni waraanni sun magaalaa Humaraattu gaggeeffame keessa guyyaa jalqaba nama meeshaa waraana madeesse qawween madeesse madoolee yaalaa turre guyyaa waraanii Itoophiyaa seenan dubattu namni nu yaalaa turre ummata jechuun madaa billaa qabanii madaa waan jechuun nama muraa kan akka baangaa madaa jechuun billawaatii fi gosa suni yaalaa turre mudaan kun kana waraanee madaa kana walitti qabate yeroo faannoon Amaaraa yookaan ammoo milishoonni Amaaraa naannoo kan seenanii faannoon kun waa'ee waraanaa hin qabu uummatuma nagaa fakkaata akkasumas uummata nagaa fixe kun isa jechuudhaan akkas dubbatee jira. Waraanni kun hammaatee jennaan guyyaa tokkoffaa guyyaa lammaffaatti gara magaalaa Adeebaayii jedhamtu kiiloomeetirii 18 Humaraa irraa ka fagaattutu kiiloomeetirii 30 achittu baqannee waraanni sun achiin nun bahe achiin dubattu gara Suudaanii baqachuu isa dubbata.
waraana kana keessattuu jalqaba naannoo Tigraahii kalixa kan inni argan keessatti jalqaba waraana mootummaatti meeshaa waraanaa dhukaasa ture achiin duubatti waraana mootummaa lafa seenee magaalaa seenee qabate achiin duubattu miili isaanii hordofuudhanii milishoota Amaaraatii fi speeshaal foorsii Amaaraatii fi faannootu seenee faannoon kun uummata guddaa irratti miidhaa dhaqqabsanii jiran jechuudhani achi yoo isaan dhufanii isaallee nuuf sodaatanii gara baadiyyaatti baqatanii gara bosonaatti baqatanii bosonni kun meetirii 250 achirraa akka inni fagaatu jechuun kiiloomeetirii wadakka gadi kiiloomeetirii tokko affaffaa jechuudha. Baqatanii achiin karaa takka zeetiin godhanii gara Suudaaniitti qaxxaamuranii jedha. Magaalaa daangaa Suudaanii gubbaa turte magaalaa Suudaanii Hamdaayyet magaalaa jedhamtu baqatanii kiiloomeetirii 50 humararraa fagaatti. Milishoonni nu hordofanii haga laga takka zee nu qaxxaamuru cufaayyuu nu haleelaa turan jechuudhaan dubbatee jira. Amma Suudaan keessa jira, kaampii refuujii keessa hin jiru, dhukkubsattoota yaalaa jira. Dhukkubsattoota naannoo Tigraay adda addaa irraa warra kiiloomeetirii 300 irraa dhufanii yaalamanitu jiranii namni miilan deemee tajaajila adda addaa nu bira argachaa jiranii. Warri Eertiraa kaas keessattuu jiranii yakka gurguddoo godhanii rakka gurguddoo raawwatanii uummata miidhaa irratti dhaqqabsaa turanii qabeenyaa fi mancaasaa turanii lafa qonnaa gubaa turanii kun cuftinuu yeroo godhamaa turetti intarneetii fi elektiriikii fi bishaanii fi wanni qunnamtii tokkollee hin jiru naannoo Tigraay keessatti waan ta'e dhugumaan maal akka ta'e namni beeku hin jiru jechuudhaan BBC'n akkasittuu nama kan gaafatee jira ani kana waan argee fi waan dhaga'e irratti hundaa'ee gabaasee malee ammaan tana odeeffannoo naannoo Tigraay keessa hin jiru bishaan hin jiru ibsaan hin jiru intarneetiin hin jiru bahaa hin jiru gaafa tokko addunyaa waan kan qorate dhugaan akka bahu amana jechuudhaan Dr. Tedros dubbatee jira. Dr. biraa amma maqaa isaa hin dhaawanne innis waanuma gos kana wal fakkaataa tahee kan inni barreessee dubbate mootummaan naannoo Tigraay keessatti milishoonni Tigraay akkas fixan jedhee dubbachaa jira garuu wanni baqattoonni Tigraay dubbatanii odeeffannoo warri kennanii guutuma guututti odeeffannoo mootummaan Itoophiyaa kennurraa adda akka taate ka hubatamaa jiru daawwattoota keenya jaallatamoo fi kabajamoo